Hadana Mose Krebedene Moshikla Baba Baba Basi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maqaan kee gooftaa koon arraba koorratti anatti minyaa'e akkuma damma arkeolaa kookaa. Maqaan kee gooftaa koon arraba koorratti anatti minyaa'e akkuma dammatti otoo waamiin oolu imbuluun barfadhu si malee gooftaa koo boqonnaan argadhu. Hin faarsina Waaqayyoon. Hallelujah. Olaalaabash maqaan nutti minyaa'u maqaa isaa duwwaadha. Harki nu boqochiisu harka Waaqayyoo duwwaadha. Harka eenyuyyuu miti, harka firaa miti. Kan du'an oolchu harka Waaqayyooti. Hallelujah. Hin faarsina Waaqayyoon. Elaalaabash eleelele boosira. Hallelujah. Yesus. Jesus
guddaadha Yesuus. Ati gaariidha Yesuus. Haleluuyaa. Anaaf hin malasiini teessoo natti fuute irra teessiste kan tasan darbamne ulaagaa rakkistu na tarkaanfachiifte eessaan yoo ta'u beekaa hirriina koo homtuu na yaadatu sadarkaa kolbate tokkicha koo Yesuus maqaan yaa ulfaatu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Macaafa Daani'el keessaadha sagaleen dubbachuu barbaadu. Boqonnaa tokkooti amma boqonnaa ja'atti isa jiruudha. Mata dureen guyyaa irraa qabadhee jiru caalchisee si jiraachisa. Haleluuyaa. Isa kaleessaa caalaa, isa yeroo darbee caalaa, haala sakalee jirtu caalaa, yeroo darbee caalaa, arra daqiiqaa kanaa kaasee caalchisee si jiraachisa. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa gaafa ilaallu seenaa Daani'eliin xinnoo isheetti bu'uutu nurra jiraata sababii ta'eef seenaa Daani'eliin xinnoo ishee eddanni tuqee booda eddasiitii gara sagalee ijoo dubbii kootiittiin isin dabarsuu barbaada. Innis maa inni barreessaan macaafa kanaadha eenyudha gaafa jedhamu Daani'eliin akka inni barraa'e seenaan macaafa qulqulluu dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaamti Daani'el kuni Daani'eliin jedhamu kuni maal jechuudha? Maa inni Daani'el gaafa jedhamu Waaqayyoo hin murteessa sagalee jedhamudha. Ittaansuudhaan macaafa Daani'el kana bakka lamatti qoodameetu kan inni ilaalamu. Inni tokkoffaan boqonnaa tokko kaasee amma ja'atti akka seenaattiidha kan barraa'e. Boqonnaa tokko kaasee amma boqonnaa ja'atti boqonnaa 12 qaba macaafni raajii Daani'eli. Boqonnaa tokko kaasee amma ja'atti akka seenaatti akka namootaaf galutti kan barraa'e. Boqonnaa 7 kaasee amma 12tti garuu baay'ee kan ulfaatuuf akkaataan raawwii isaatiillee kan namaan galle baay'ee jabaa kan ta'e mul'ata guddaadhaan kan barraa'e akka boqonnaa 7 kaasee amma 12tti kan jiruudha jechuudha. Barreeffamni kun bara meeqa kee barraa'e gaafa jedhamu barreeffama kanatti yaada lamatu laatama. Jaarraa lammaffaa keessa barraa'eedhu. Garreen tokko immoo jaarraa ja'affaa keessa barraa'eedhu. Barreeffamni Daani'el kun jedhaniiti kan isaan ka'an. Kana jechuun egaati macaafichi sirrii mitii jechuutu hin ta'in yaada namoonni qabanidha. Namoonni gaafa barsiisanii gaafa baratanis yaada mataa isaaniidha kan isaan ka'aa deeman. Yaadi kun immoo yaada namaati malee isaatii yaada Waaqayyoo miti. Namoonni yaada mataa isaanii kaa'uu danda'u. Yaadichi sirrii ta'uu danda'a dhiisuus danda'a. Inni kun wanta walitti nama buusu hin qabu jechuudha yeroo namni yaada laatu jechuudha. Macaafa Daani'el kana keessatti baranni jiraachaa ture kana keessa mootota ammamiitu ture gaafa jedhamu gara mootota 4 akka turan seenaan macaafa qulqulluu kanaadhaa ka'a. Isaanis inni tokkoffaan Naabukadnezar afaan Oromiffaanii Naabukadnezar jedhama. Ittaansuudhaan Bilxaasoor nama jedhamutu ture. Ittaansuudhaan Daariyoos nama jedhamutu ture. Ittaansuudhaan immoo Zirubaabel nama jedhamutu ture. Mootota 4 baay'ee jajjaboodha moototi kun. Baay'ee jajjaboo, baay'ee wangeelaafis namoota Waaqayyoofis namoota baay'ee gara jabina qaban, namoota baay'ee wangeela deemsisuudhaaf karaansaa baay'ee ulfaataa kan ta'e namoota akkasiitu ture. Mootota akkasii bara kana keessaadha Daani'el faa jiraachaa kan isaan turan. Sedraak Misaaq Abdinaagoon faa bara kana keessaadha kan isaan jiraachaa turan. Egaati gara ijoo dubbii kootitti gaafan isin fidu caalchisee si jiraachisa Waaqayyo. Namoonni kallattii adda addaadhaan dorgommii adda addaa biyya lafaa kana irratti gochuu danda'u. Isin caaluufi ol caaluufi wanti dorgomamu waan baay'ee jira. Beekumsaan namoonni ol dorgomu, bifaa fiigichaadhaan ol dorgomu, taayitaadhaan ol dorgomu, waan baay'eedhaan ol dorgoma namni biyya lafaa kana keessatti.
gaafa ol dorgoman immoo akka beekumsa isaaniitti, akka qabeenyaa isaaniitti, akka firooma qabaatanitti, akka humna qabaatanitti ol bira darbuu hin danda'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan keenya garuu gaafa Waaqayyoo nama nu kaafne Waaqayyo caalchisee nu jiraachisa. Haleluuyaa. Caalchisee kan kee jireenya kee, gaa'ila kee, adeemsa kee, yaada kee, guddina ati qabdu hundumaa wajjin Waaqayyo caalchisee dabalaa, caalchisee itti fufsiisa, caalchisee si adeemsisa. Haleluuyaa. Kan kee itti gaafatamummaa kee kan qabu namatu hin ta'in Waaqayyoodha. Fira keetu hin ta'in Waaqayyoodha. Nama tabdattutu hin ta'in Waaqayyoodha. Inni immoo caalchisee si adeemsisa. Caalchisee sadarkaa keetti dabalaa bula. Arra gadi na deeme nan badee nan kufe gaafa jettu Waaqayyo immoo lolsi qaba adeema. Waltajjii irra jirtu kaasaa adeema. Haalati keessa jirtu kee ol subitaa adeema. Mee caalchisee na jiraachisaa iraaqa. Haleluuyaa. Caalchisee si jiraachisa Waaqayyo. Ol caaluu danda'u, dorgommii irratti ol kuffisanii darbuu danda'u. Garuu kan keenya dorgommiin yookaas dirree nuyi keessa fiinnu keessatti Waaqayyoon daamu orra kufan teellaadhaa kaasaa deema. Haleluuyaa. Orra kufan teellaadhaa kaasaa deema. Orra dadhaban dabarsee fi gara ca'umsaatti butaa deema. Malee isaati meedaa kee abaasaan deema. Haleluuyaa. Meedaa keessaa kan baasu warra biyya lafaati. Biyya lafaadha. Waaqayyo meedaa keessaa baasuuf sagantaan qabu. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Kanaaf guyyaa har'aa kan eegaati caalchisee si jiraachisa gaafa jennu sagalee Waaqayyoo keessaa sila dubbifanneerra. Daani'el boqonnaa 6:3 dubbifanneerra. 2:48 ammas daballee dubbifanna. Kana booddee mootichi Daani'eliin nama guddaa godhe. Kana booddee mootichi Daani'eliin nama guddaa godhe. Kennaa gurguddaas baay'ee in kenneef. Kennaa gurguddaa baay'ees kenneefi. Kutaa biyya isa Baabiloon jedhamu irratti bulchaa biyyaa isaa godhe. Kutaa biyya Baabiloon jedhamu irratti bulchaa godhee isa kaa'e. Beektota Baabiloon hunduma gararraas isa in kaa'e. Beektota Baabiloon hundumaa gararraa maal godhe? Isa kaa'e. Haleluuyaa. Daani'el namni jedhamu kun baay'ee kan isin dhibu biyya sana keessatti dhalataa miti. Biyya sanatti orma. Biyya Kaliidotaa yookaas biyya Baabiloon bakka jedhamu kana keessatti ormummaadhaan naqe. Booji'amuudhaan naqe. Booji'amaadha. Garuu balbala kana kan inni ittiin argachuu danda'e inni tokkoffaan maaloodha? Karaa Waaqayyoo argate. Karaa Waaqayyoo argate. Waaqayyootu cabseema orma gidduu galche. Haleluuyaa. Cabseema balbala cabuun irra hin jiraanne cabsee balbala ormaa keessa gashe Waaqayyo. Haleluuyaa. Iddoo sanatti maluuf akka yaada biyyichaatti Israa'eliin fudhatanii hojii keessa galchuu miti hojiin jiraachuu fi jarreeni fedhiin qaban. Garuu baay'ee kan isin dhibu namni kun nama Waaqayyoo sababii ta'eef, nama baay'ee Waaqayyootti dhiyaatu sababii ta'eef, nama baay'ee Waaqayyoon sodaatu sababii ta'eef, nama baay'ee Waaqayyoon dhaga'u sababii ta'eef Waaqayyoo waan cabuun hin malle keessa cabsee galche. Karichi karaa deemamuun hin malleefidha. Deemsichi deemsa deemamuun hin malleefidha. Garuu Waaqayyoo cabsee gaafa inni tol galchuu argina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo nama caalchisa gaafa jennu yookaas immoo caallee jiraanna gaafa jennu akkamittiin caallee jiraachuu dandeenya? Qabxii muraasan isin ilaachuu danda'a. Inni tokkoffaan Daani'el faa kan isaan itti caalanii darbanii namoota mudaa hin qabne turan. Tokko afurirra ta'ee dubbifachuu dandeessu. Nama mudaa hin qabne akka inni ta'e. Daani'el boqonnaa 1:4 dargaggoonni dhiyeeffaman kun warra mudaa hin qabne, ogummaa qalbifataan beekumas qaban, barumsaa fi mataa qaban, mana mootii keessaa hojjechuuf warra malan ta'uun isaanirraa jira. Isaan caaffataaf afaan warra Kaliidotaa barsiifamuuf turan. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal qabu jedha jarreen kuni? Namoota mudaa hin qabne qabu jedha. Namoota mudaa hin qabne. Namoota waan ittiin jedhan hin qabne. Namoota qubaa itti qaban nama hin taane. Namoota gaarii Waaqayyo fuuldurattis nama fuuldurattis fudhatama namoota qaban. Namoota akkasii akka isaan ta'an sagalee Waaqayyoo dubbata.
wanta mudaa kan hin qabne sagalee waaqayyo maal jedha? Mudaa kan hin qabne ta'a jedha. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irra gaafa fudhattanii ilaaltanii Phaawulos warra Roomaadhaan maal jedha? Isinis aarsaa foolii gaarii qabuuf mudaa kan hin qabne taatanii fuula waaqayyoo duratti dhiyaadhaa jedha. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf nama mudaa hin qabneedha jechuudha Daani'el. Kanaafidha kan inni sadarkaa keessa, filannoo addaa keessa, gara hojii gurguddaatti akka inni darbu taasifame. Mudaa kan hin qabne. Mudaa kan hin qabne. Innaa mudaa kan hin qabne ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Haasaan keenya wanta mudaa hin qabne, jireenyi keenya wanta mudaa hin qabne, oolmaan keenya wanta mudaa hin qabne ta'uun barbaachisaa akka inni ta'e sagalee waaqayyoo iddoo kanatti nutti dubbata. Inni lammaffaan nama ogeessa. Nama waan hundumaa hubateef galeef beekumsaa waan ittiin jedhan kan hin qabne. Baay'ee kan isin dhibu dorgommii dorgomamu keessatti jarreen warri biyya Israa'elii booji'amanii dhufan kun lakkoofsa tokko ammoo sila dubbise keessatti wanta iddoo sana irratti qormaata dhiyaateeftu tureedha macaafni qulqulluun. Qormaaticha keessatti tokkoffaa ba'anii darbane. Qormaaticha keessatti hin kufne yookaas gaaffii gaafatamanii waan kufan hin qaban garuu hin darbanii jedha. Kummaa inni ogummaa yookaas beekuma isaan qaban agarsiisa. Beekuma isaan qaban agarsiisa. Kanaaf ogummaa qabaachuun murteessaa akka inni ta'e sagalee waaqayyoo iddoo kanatti dubbata. Inni lammaffaan iddoo qixa hundumaatti gaafa qixa hundumaa galanii ga'umsa qabu. Namoota ga'umsa qaban. Namoota ga'umsa qaban. Namoota ga'umsa qaban akka ta'an sagalee waaqayyoo dubbata. Ga'umsa. Adeemsa isaanii keessatti ga'umsa. Tajaajila isaanii keessatti ga'umsa. Hojii hojjetanitti ga'umsa. Namoota dhibaa'oo hin taane. Namoota waan gara biraadhaan hin komatamne. Namoota ga'umsa addaa qaban. Akka isaan ta'an sagalee waaqayyoo dubbata. Inni arfaffaan namoota obsa qaban. Namoota obsa qaban. Namoota obsa qaban. Baay'ee kan isin dhibu Daani'el fa'a afaan leencaatti darbatamanii afaan leencaa keessa buleera Daani'el. Garuu baay'ee kan isin dhibu obsee jiraata. Obsee maaf afaan leencaa kee na buusanii jedhee wanta yaada murtii barbaade waan fudhate hin qabu. Afaan leencaa kee maa na buusa jedhee. In obsa. Sedraak Misaaq Abdanaagoo faas akkasuma. Obsa gaafa bidda keessa bu'an obsanii dabarsu turan. Namoonni obsa hin qabne har'a ergaan isinii qaba. Fuula waaqayyoo duratti obsaa. Itoo obsitanii dhimmi keessan raawwatama. Itoo obsitanii hojiin keessan hojjetama. Itoo obsitanii sadarkaan keessan dabalamaa adeema. Haleluuya. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni shanaffaadhaa akkamittiin deemsi keenya dabala isa jedhamuu fi waaqayyo wajjin ol argee gaarii qabaachuudhaan. Waaqayyo wajjin ol argee gaarii qabaachuu danda'uudhaan. Inni kun egaati kadhata ta'uu danda'a. Sagalee waaqayyoon ta'uu danda'a. Waan baay'eedhaan waaqayyo wajjin ol argee gaarii qabdu. Kun gaaffii mataa keessaniiti. Yoo ol argee gaarii hin qabdan ta'e ol argee gaarii qabaachuu danda'uun nurra jiraata. Ol argee gaarii. Inni kun sadarkaa keenyatti humna godhaa jechuudha. Akka nuyi baanu nu godhaa jechuudha. Akka nuyi deemnu nu godhaa jechuudha. Akka nuyi gara ulfinaatti ol baanu nu godhaa jechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Attamitti isa jedhamuuf amma kana eddan isinii tuqeeti gaafa waaqayyoo caalchisee nama baasu. Yookaas caallee gaafa argamnu maaltu nuu ta'a? Mindinoo mi'oonillee gaafa nuyi caallee argamnu, caallee gaafa baanu, caallee gaafa adeemnu, caallee akkaataa addaatiin gaafa mul'achuu jalqabnu maaltu ta'a? Waaqayyo maal godhaa? Haalota gararraa nu godha Waaqayyo. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Wanti gadi si qabaa tureera yoo ta'e, wanti si lolaa tureera yoo ta'e, wanti si marse tureera yoo ta'e, waaqayyo isaaniin ol si godha. Haleluuyaa. Mee waaqayyo isaan gararraa na godhaa jedhaa. Orra na lolan gararraa na godhaa jedhaa. Orra na ari'atan gararraa na godhaa jedhaa. Orra gadi na qaban gararraa na godhaa jedhaa. Haleluuyaa. Haalota gararraa si godha waaqayyo. Ameen ameen.
Akkatin guddanneef waraansi garaa garanaan jiraachuu danda'a. Akkatin baaneef waraansi garaa garanaan jiraachuu danda'a. Waaqayyo isaan gararraa si godha. Haleluuyaa. Caalchisee gaafa si adeemsisu ituma isaan jiranii ba'uu jalqabda. Ameen ameen. Haleluuyaa. Ituma isaan jiranii. Ituma isaan jiranii. Ituma isaan jiranii si jiraachisa Waaqayyo. Ituma isaan jiranii si baasa Waaqayyo. Ituma isaan jiranii ulfina sitti godha Waaqayyo. Ituma isaan jiranii si miidheessa Waaqayyo. Maqaa Yesuusiin ergaan si qaba. Ituu isaan jiranii, ituu isaan sirratti moorratanii, ituu isaan dalga si ilaalanii Waaqayyo akkaataan beekamneen si dabarsa. Haleluuyaa. Mee har'aa kaasee dhimee haalota gararraa ta'een darbee deemaa. Isa na yaaddeessu gararraa ta'een darbee adeemaa. Waaqayyo akkana naan jechaa jira. Namoota miilla isaanii ariifachiisuun qabas keessaa naan jedha. Qabaa jiran kee ariifatu naan jedha. Hidhaa keetti hidhaman keessaa ba'u naan jedha. Lola keessa jiran keessaa ba'u naan jedha. Waan marfamanii jiran keessaatti ba'anii adeemuu naan jedha. Mee har'aa kaasee dhaamee inni na qabee jiru narratti hin hojjetu jedha. Har'aa kaasee dhaamee inni na marsee jiru narratti hin hojjetu jedha. Haleluuyaa. Waaqayyo isaan gararraa si gochuu jalqabayee. Jiraataadha Yesuus. Ameen ameen ameen. Mee harka keessan kaasaasin. Ol kaa'ame. Inni fuulduraadhaa taa'i. Taa'eeti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo wanta inni itti dubbatu sitti dubbachuu barbaada. Namni kun naan jedha Waaqayyo. Lola guddaa keessa akka inni jiru. Lola guddaa keessa akka inni jiru. Dhiphina guddaa keessa akka inni jiru. Nagaansaa qabamee akka inni jiru. Eebbisaa qabamee akka inni jiru. Amma hojjetuun amma sammuunsaa banamee jiruun deemuu dadhabee bahuu dadhabee nama qabamee jiru akka inni ta'u Waaqayyo dhugaa naa ba'a. Ameen. Dhugaadha moo sirriidha? Sirriidha. Sirriidha. Qabamtanii jirtu. Lolamaa jirtu. Sirriidha. Dhiphachaa jirtu. Nagaan keessan saamamee jira. Waaqayyo gooftaan machaa akkana naan jedha. Har'aa kaasee naan jedha Waaqayyo akkaataa hin beekamneenan akkaataa hin beekamneenan cabsee isin dabarsa. Ameen. Cabseen isin dabarsa. Ameen. Baay'ee kan isin dhibu yeroo murtaa'e gidduutti yeroo gabaabaa gidduutti Waaqayyo sagalee guddaa isin dhageessisa. Ameen. Sagalee gammachuu sagalee guddaa dhageessu. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Sadarkaan keessan amma malee dabala. Ameen. Hojiin keessan amma malee dabala. Ameen. Balbala addaatu jireenya keessan irratti banama. Ameen. Nagaa addaatu isinii dhufa. Ameen. Mana keessaniif jireenya keessaniif nagaatu ta'a. Ameen. Karaa keessan irratti eebba guddaatu hojjetama. Ameen. Eebba guddaatu hojjetama. Ameen. Hojii gurguddaatu karaa keessan irratti hojjetama. Ameen. Isin nama qabamee taa'u miti naan jedha Waaqayyo. Ameen. Nama qabamee taa'u miti jedha Waaqayyo. Ameen. Nama addunyaa kanaaf ta'uudha jedha Waaqayyo. Ameen. Nama addunyaa kanaaf maluudha jedha Waaqayyo. Ameen. Mee har'aa kaasee dhaamee sinumti. Ameen. Har'aa kaasee. Har'aa kaasee dhaamee Har'aa kaasee. balballi irratti banameera. Balballi irratti baname. Balballi irratti banameera. Balballi irratti baname. Isa yaadeen olitti Isa yaadeen oli. har'aa kaasee Har'aa kaasee. Waaqayyo Waaqayyo adeemsa addaa keessa adeemsa addaa keessa nagasheera. nagasheera. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Namoonni balballi irratti banamu jirtu as keessa. Ameen. Ameen ameen ameen. Ameen. Mena irratti illee banameera jedha. Irrattillee baname. Jabeessina irratti illee banameera dimaalo. Ameen ameen ameen. Ameen. Akkuma ati fudhattee siita. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Ameen. Ana fuudhee afaan si kaa'amite akkuma ati fudhattee siita. Ameen ameen. Anaaf naa ta'eera. Ameen. Qorraarra eebbifaman keessaa obboleettiin kun. Kaa'ime. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleettii kanatti Waaqayyo waan naan jedha. Jireenya ulfaataaf yaaddessaa qabu keessaadha kan obboleettiin kun jirtu. Isa Waaqayyo natti jedheen jechaa jira. Haala ulfaataaf yaaddessaa keessa jiraachaa jirti. Addanaas qobaa isheetti gaafa jiraattu. Maatii ishee keessatti wanta ulfaataa, wanta ishee gaddisiisu, wanta isheetti hin tolle, wanta isheen nagaatti hin argannetu naannoo ishee naannoo maatii ishee irratti ta'aa jira. Dhugaa moo soba? Maa jettan? Dhugaadha. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Waaqayyo kana naan jedha. Haala ulfaataaf sodaachisaa kana keessa
arra buteensi baasanaan jedha. Ameen. Arraa kaasee naan jedha Waaqayyo. Ameen. Waan dhageessuuf waan argitutti Waaqayyo ittiin darbaa naan jedha. Ameen. Ittan darbaa naan jedha. Ameen. Adeemsa keen qajeelchaa naan jedha. Ameen. Nagaa keen deebisaa naan jedha. Ameen. Karaa keen deebisee sirreessaa jira naan jedha. Ameen. Oduu dhageessee wanta ati gaddaaf bu'aa jirtun karaa kee irraati kaasaa naan jedha. Ameen. Arraa kaasee maatiin kee nagaa ta'uu naan jedha. Ameen. Jireenyi maatii keetii nagaa ta'aa naan jedha. Ameen. Adeemsi kee illee nagaa ta'aa naan jedha. Ameen. Kallattii keen jijjiiraa naan jedha. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Yeroo gabaabaa gidduutti gara kamitti akka Waaqayyo si oofu hin beeku. Kallattii kee jijjiira Waaqa. Ameen. Kallattii adeemsa keeti. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Mee kallattiin koo jijjiirameera jedhi maaloo. Kallattiin koo jijjiirame. Arraa kaasee dhimee Arraa kaasee akka amma argamutti dhimee akka amma argamutti boriin argamu jedhi. boriin argamu. Waaqayyoo dhimee Waaqayyo adeemsa gaarii na adeemsisa jedhi. adeemsa gaarii Hojii haaraaf na godhaa jedhi. hojii haaraaf na godha. Kallattii koo jijjiireera jedhi. Kallattii koo jijjiiree. Galateeffadhaaf isin immoo. Ameen. Taa'ii Waaqayyo si haa eebbisu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Obboleettii koornerii sanarra jirti. Naafidaa. Kottu obboleetti. Aizosh kottu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Waaqayyo waa'ee nama kanaa gaafa natti dubbatu akkana naan jedha. Wanta jireenya nama kanaarra marsu, wanta nagaa nama kanaarra marsu, jireenya isheerra wanta marsu, halkaniif guyyaa wanta ishee gaadu, halkaniif guyyaa wanta ishee gaadu. Kaas harka kee ol. Haleluuya. Halkaniif guyyaa wanta ishee gaadu, eebba ishee qabee kan jiru, nagaa ishee saamaa kan jiru natti agarsiisa Waaqayyo. Arra naan jedha Waaqayyo. Jireenya nama kanaarratti wanta ol qabaa jiruuf nagaa ishee wanta saamaa jiru irraa cabsanaa jedha. Mee harka keessanas qaba. Laaraa gaabaa baay'aa. Hee laaraa baay'aa diyaabooraa baara. Abiddi kee, humni kee sa'aatii kanaa kaasee jireenya nama kanaa qabee kan jiru, nagaa nama kanaa qabee kan jiru, daqiiqaa kanaa kaasee maqaa Yesuusiin kan irraa gubate haa ta'u. Maqaa Yesuusiin laaraa gaabaaraa baay'aa dhiyaas. Looraa baabaa gaabaayaa dhiyaas. በጌታ በኢየሱስ ስም ወጋው። ወጋ በኢየሱስ ስም። 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 Afurri kun karaatti hambisuudhaaf waan irratti sagamtaa'edha. Irratti kan sagamtaa'edha. Irratti kan sagamtaa'edha. Kaas ol kaas. በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ጥቀሚ ዋን ጥቀሚ ልቡ ሼድ ዱበን መቃ ኢየሱሲን ልቡ ሼድ ጅሬኛ ሼድ መነ ሼድ ጋይላ ሼድ ገዲሴ አራ ካሴ ገረሲ ኦሊቲ ደርበተሜራ ከናፍ ምልክታን ሲያሰዲ ኬሳ ጨራኔምባ tokko lama sadi በኢየሱስ ስም